jirtu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal marroo dirribaa yeroo turtii ji'oota muraasaa booda walitti deebineetidha jirra. Baga nagaan deebitanii akkam jirtu? Ayyee atis baga nagaa taatee sagalee kee dhaga'uunis gaaruma, anillee nagaa, atis baga fayyaa taate naguma akkamati? Jirra. Tole galatoomaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa mee gaafii koo kallattiiwwan garaagaraatiin har'a gaafii keenya kan gaafannu waraana bilisummaa Oromootiin wal qabsiisnee akkasumas haala yeroo biyyattiin amma keessa jirturraayidha kan marii isin faana godhuu barbaanne. Walumaa galatti ji'a 3 yookiin 4 dura isin faana gaafiif deebiin godhe irratti filannoon dhufaa jira. Filannoo kanarratti ejjennoon keessan maali jedhee gaafii isin gaafadhee fi filannoon hin jiru, filannoon hin jiras taanaan immoo nuti waan nu baasu qabannee jirra waan jedhu tokko lafa keessaniitidha kan turtani. Dhimma kana namoonni amma kaasaniit akka raagduutti haasa'aatidha kan jiru. Akkuma isin jettan filannoon kun amma dhaabbateetidha kan jiru sababa koronaatiin jedhameetidha kan darbee jiru. Mee amma sababa filannoon darbaa jiru kanaaf biyyattiin gaagama guddaa keessa galaa jirti. Akka waraana bilisummaa Oromootti qophii akkam qabdu gaaga'ama dhufaa jiru kana Oromoo fi Oromiyaa irraa baraaruudhaaf isin? Filannoon kun akka inni adeemsifamuun kijiba ta'e filannoon akka hin jiraanne kaleessumayyuu koronaan qabata ta'e har'a malee akka inni hin jiraanne kaleessayyuu sitti himee dubbatteera. Koronaan filannoon asii as deemaa jiru kun akka hin jirre lafa kaa'e sana qabata ta'eetu gadi bahe malee dhukkubni kun filannoo kan as butuu achi butuu keessatti gahee tokko hin qabu. Filannoon hin jiru kan hin jedhe osoo dhukkubni kun hin dhufiin jira. Dhukkubni kun qabata ta'ee filannoon achi butame as butameen sun ennaa odeeffamu nama gariitti raajii ta'uu danda'a. Filannoon akka hin jirre kanaan durayyuu beekna waan ta'eef edda koronaa yookaan dhukkubni COVID-19 dhufee achi siqe jedhamee nama yaaddessu fakkaatu kanaa nu jiru qophiisaa goone. Qophii addaa erga dhukkubni kun dhufee oofishaalii filannoon amma gaggeeffamu achi siqeera jedhameef qophii addaa goone hin qabu. Kanaaf wanni Oromoon hundi hubachuu qabu. Kallattii hundumaa irratti Oromoon Oromiyaan handhuura biyya impaayera Itoophiyaa taatee jirtu rakkoo guddaatu ishee mudachuuf jira. Kaadammoo har'a nuti kan itti yaadnee qophii filannoo Oromoof Oromiyaa dandamachiisuuf taasisaa kan turre. Inni kun yeroo dheeraa fi ijaarsi impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Oromoon dabuu guddaa keessa ture kajechaa turre. Kanaaf yoo ilaaltee sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran akkasumas naannolee impaayera Itoophiyaa ijaaran hundumaa yoo ilaaltee akka isaanii mijatu saba isaanii dandamachiisu akkaataa danda'anitti humna poolisii, milishaa, tikaa akkasumas dinagdee ittiin balaa itti dhufu baraaruu danda'ani. Ijaarsa bulchiinsa garaagaraa yeroo balaa isaan mudatu isaan dandamachiisuu danda'uutu qabu. Naannoleen kunneen yeroo hedduu yoo argite mootummaa federaalaa jedhamee jiru jalatti akka waan biyya adda addaa ta'anitti qophii garaagaraa taasisanii yeroo Oromiyaa weeraraa turan qoda qabdaa gabaasaa turteessa ta'uu danda'a yookaan gabaasa miidiyaalee adda addaa irraa dhagahaa turteessa ta'a. Ilmaan Oromoo qophii gochuu kanarraa dandamachuu caalaa hidhannoo wal hiikkachiisuu fi walitti duuluu irratti yeroo butan argaa turre. Amma humni adda addaa gama Afaarii yoo ilaalte, gama Tigraayii yoo ilaalte, gama Amaaraa yoo ilaalte, gama Sumaalee yoo ilaalte, gama Beenishaangulii yoo ilaalte, leenjii waraanaa akka biyya of danda'anii biyya bilisa ta'anii ollaa Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiran tokkotti yeroo waa hojjetan argitu. Mootummoonni naannoolee irra jiran kun sochii adda addaa uummanni isaanii gara duula Oromootti taasisu yeroo deeggaranii fi irra jiran argita.
mootummoonni naannoo kana taatee akkasii yeroo raawwatanii fi balaan akkasii Oromoo irratti yeroo argamu Oromoon taa'ee boo'uu yatuwaatuu fi mootummaa hin qabnetti mootummaa kiyya jedhee iyyachuu irraa ka hafe namatti darbee fi nama isatti darbellee ofitti isuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiin bilisummaa Oromoof taasisu caalaayyuu Oromoon akka sabaattu rakkoo seenurraatii qaamoleen garaagaraa Oromoo hiikkachiisuu fi qabsii keessatti yeroo tattaaffii taasisanii kanarraa ooluuf illee yoo bilisummaan sabaa hafellee yoo birmadummaan Oromoo fi Oromiyaa hafellee Oromiyaa akka sabaatti akka eenyummaa namummaa jireenya nama ta'ee jiraachuu qabaatutti haa jiraatuuf jecha hafee jechuudha. Kanarraa qabuu diddaan sun kanaaf dhufa. Kaleessa yeroo warraaqsa dhiiga ilmaan Oromoo kibbuu hedduu itti dhangalaasuuni abbootiin irree bara dhufaa dardaa impaayera Itoophiyaa keessumattuu immoo saba bal'aa daangaa bal'aa Oromoo qabsanii qabataa turan keessatti baay'ee badiinsa hedduu Oromoon jala ture keessaa wal baasuuf warraaqsi deemsifamaa ture galma gaheera jiree jedhametu ture. Warraaqsi sun akka galma hin geenye warraaqsi sun dhiibbaa hedduu dhangalaaseetu bu'aa nama tokkoo yookaan nama lamaa qofaa kabachiisee akka darbe dhuma osoo hin argatiin akka yoomee dubbatte waraanni bilisummaa Oromoof achirratti akka jaarmiyaatti ammoo ejjennaa qabate. Yeroo sanatti irra guddaa duula baay'ee kan nutti taasisee diina caalaa firaa ka fakkaatu burjaajii saba keessatti ka'uulee akkasumas immoo saba burjaajii sanaanii akka galaanaa kallattii hin taanerra dhangala'ee akka waan farraa jijjiirama sanaa taanetti gufuu qabsoo taanetti bu'aa injifannoo silaa kibibaa sanaa ittiin goyoonfamuu Oromoon ittiin sossofamuu sana akka waan biyya dhaabbanneetti Oromoon mataansaa hedduun itti duulee jiru. Kana hundumaa kan ilaalaa turre garuu qophiin ittiin Oromoo cabsuu Oromoof iyyuu hin galle Oromoon ofuma isaayyuu akka hoolaa rakoo almaaf qopheessitee ofumaanii billaa harkatti qabatte fakkaatuutti qalamuuf qophiirra jiraachuu arguutiin ilmaama hooyii yookaan isa har'aa qofaa osoo hin taane hegereen Oromiyaa garamitti deema qophiin waggoota hedduu fi duulli Oromoo ittiin cabsuu fi qopheeffamee fi yeroo dheeraa keessa waggoota 20-30 booddee Oromoon garamitti deema jedhamutti deemamaa ture kana tilmaama keessa galchuun waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuun isaatu hegeree Oromiyaaf waan barbaachisuu fi soogidda lafaa ta'ee akka barbaadamu waan beeknuuf duula kana hundumaa gadi jennee dabarsinee kana dandamannee qophii Oromoo oolchuu fi Oromoo fi Oromiyaaf waliin jiraachuu akka qabu murteessuu irraatiin jiraanne waan ta'eef wanti filmaanni har'a fuuldura fiige duuba fiige waggaa ture biyyi akkaataan itti bultu rakkoo qabaa seerri jijjiiramuu jira itti kennamuu jira paarlaamaa naafa immoo inni kun miifi taatee dhalliseetumaa dhalate miti qophii keessa turan waan ta'eef nurraaji kanaaf Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu ni jira balaan Oromootti aggaammatu kamuufu qulqullina barbaachisuu fi dandeettii barbaachisu hundaan qolachuu Oromoo immoo kana keessa ceesisuuf qophiitti jira. Kanaa jechuun wanti jiru Oromoon isa kana quba qabaachuu fi itti abdachuuf irra jiraatu. Kanaaf taateen adda ta'e tokkoyyuu ni mudatu hin jiru qophiisaa lafaa qabna. Kan waggaa 20-40-50 Oromoo ittiin cabsuu fi karoorfame kan karoora sana ittiin dura dhaabbatanii fi jijjiiran immoo waraanni bilisummaa Oromoo keessumatti dhaloonni qubee har'aa qabsoo harkaa qabu akkasuma warra kana dura dhaabbachuu dandeettii fi sammuu ittiin qabu guutummaatti akkasumas hidhannoo qaamaa qalbii hundumaa qaba. Oromoon kanarraa abdii qabaachuu qaba. Wanni nama yaaddessu tokkoyyuu hin jiraatu. Tole galatoomi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Jaal marroo dirribaa mee kanumaan wal qabsiisee isin akka waraana bilisummaa Oromootti qophii qabdanii fi akkasumas xiinxala qabdanii lafa nuu keessaniitidha kan jirtani. Oromoon maal godhuu qaba? Fulbaana 30 booda biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun mootummaan ishee
hin jiru yookiin immoo paartileen mormituu biyya keessa jiranii fi mootummaanis walqixa aangoo qaban jedhaniitidha kan burjaajiin ka'aa jiru yeroo kanatti. Dhuguma gama seeraatiinis hogguu laallame waanuma akkas jedhamudha kan lafa kaa'amee jiru seera Itoophiyaa yookiin immoo seera biyyattiin ittiin bulaa jirtu kana jechuudha. Oromoon akkamitti of qopheessuu qaba fulbaana 30 booda waraanni bilisummaa Oromoo abdii akkana erga kenneefii booda Oromoon akkamitti akka of qopheessuu dhaamtuuf isin? Wanni atinaa hubachuu qabdu Itoophiyaa keessatti akkasumas saba Oromoo biratti mootummaan uummataan tuman uummata bakka bu'u hin jiru durayyuu fulbaana 30 booddeedha mootummaan hin jiraatu osoo hin taane har'ayyuu mootummaa